Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kutaan magaalaa Luugoo tajaajila lammummaa gannaatiin manneen harka qalleeyyiif ijaaru eegale. Hojiin tajaajila lammummaa humna waloo hirmaannaa hundaatiin rakkoo hawaasaa qabatamaan kan ittiin furamaa jirudha. Hojii jaalatamaa fi eebbifamaa hirkoo lammiilee rakkoof saaxilamanii ta'ee jiru kun magaalaa Adaamaatti eegalamuun sadarkaa olaanaan jira. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Luugoo obbo Urgeechoo Kabbada akka kutaa magaalaa Luugootti hojiin tajaajila lammummaa gannaa aadeffatamee hojjetamaa jiraachuu himan. Keessattuu ijaarsa mana jireenyaa sagantaa kenna tajaajila gannaatiin hojjetamaa jiru kun harka qalleeyyii humnaan dadhaboo iddoo jireenyaa mijataa dhabuurraan rakkina keessatti kufan hirmaannaa hawaasaan dandamachiisaa jiraachuu himaniiru. Har'a kan jalqabne hojii ijaarsa mana harka qalleeyyiiti. Hojii ijaarsa mana harka qalleeyyii aanaalee qabnu irrattis karaa ifa ta'een saaqnee jirra. Hojiilee gurguddoon hojjetamaa turan baroota darbanis baay'isaa jiru. Kanaaf giddu galeessa goonis immoo bara kanas hojii tajaajila lammummaa hojii ganna hojjetamu mana harka qalleeyyii ijaaruu suphaa wajjinis kan wal qabatu meeshaalee barnoota walitti qabu wajjinis kan wal qabatu keessattuu hojii karoora of danda'u jennee bara kana akka biyyaattis qaban akka magaalaa Adaamaattis hojiilee kana qabatamaan lafarra oolchuudhaaf tokko jennee jalqabnee jirra. Bara kanas akka kutaa magaalichaatti manneen harka qalleeyyii 70 ijaaruu karoorfatanii jiraachuu himaniiru. Ammatti kan irra jirru naannoo 70 akkas inni ijaarra jennee qabannee jirra. Ammatti garuu naannoo 30 akkas irra geenyee jirra jechuudha. Aanaalee sadeen qabnu irratti aanaaleedhaan jechuudha. Kanaaf sadarkaa kanarra geenyee jirra. Daran immoo kana caalas immoo karoora keenya olitti hin deemnaa jennee kilaasteraan bara kana keessatti kan yaadne. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa obbo Shannaa fi Ajjama paartiin badhaadhinaa paartii namoomaa fi waloomaa ta'uu ibsan. Bara kana keessa hojiin tajaajila lammummaa gocha gaarii ibsituu namoomaa fi safartuu gaarummaa ta'uu hubachuudhaan hojiin hojjetamaa jiraachuu ibsan. Paartiin keenya paartii namoomaati. Hojii namoomaa hojii tajaajila lammummaatiin bu'aawwan hangammaatti galmeessine kana itti fufsiisuudhaaf hawaasa keenya bira dhaabannee jiruuf jireenya isaa fooyyessuudhaaf adeemsa baay'ee deemnee dhufnee jirra. Isa kanatti fufsiisuudhaaf kaka'umsi guyyaa har'aasitti mul'ate kun agarsiistuu guddaadha jedhee fudhachuun danda'a jechuudha. Akka magaalichaatti ganna kana keessa hawaasa magaalichaa fi abbootii qabeenyaa hirmaachisuun manneen namoota harka qalleeyyii 400 ol ijaaruuf karoorfame hojiitti galamu ibsaniiru. Duudhaan waltumsuu fi wal gargaaruu akka dagaagu kan taasisu tajaajilli lammummaa gaarummaa ol ka'iinsa biyyaa dhugoomsaa kan jiru ta'uu ibsuun hojiin kun karaa guutuu ta'een itti fufuu akka qabu ergaa dabarsaniiru. Akkuma beekamu bara kana akka magaala keenyaatti manneen akkasii manneen haaraa harka qalleessaaf gara 400 fi sanaa ol ijaaruudhaaf karoorfanneeti kan deemaa jirru. Hangammaattis manneen baay'ee calqabsiifneeti kan argamaa jirru. Harka qalleeyyii manni ijaaramaa fi jirus qaamolee deeggarsa taasisaa fi jiru galateeffataniiru. Dasnaje bataami dasnaje gara hundaanu rabbi isaan olchee naa galchu. Qabaleen kun mootummaan isaanii naa bulanii guyyaa isaaniiti. Boo'ee sana kaartas naa kaffalanii gibiris naa kaffalanii kun amma immoo kun mana naa ijaaraa jiranii yaa ulfaatan.